Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii keenya. Egaa bara 2022 teelegiraamiin appideetiiwwan haaraa hedduu nuuf fidee dhufee achi keessaa appideetiiwwan sadii kan wajjin ilaallu taha. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'uu dandeessu. Namoonni dura maatii taatan viidiyoo kana like gochuun haa jalqabnu. Mee gamanumaan gama barumsa keenyaa isin dabarsa. Egaa jalqaba irratti wanta haaraa teelegiraamii nuuf fide kana gochuun duratti Play Store irra seenaatiniin teelegiraam jedhaatti barreessa. Egaa akkuma teelegiraam jettanii itti barreessitaniin teelegiraamii as biratti apdeet yoo isin gaafate akkuma argitan an apdeet godheen jira keessan apdeet yoo isin jedhe apdeet gochuu qabdan jechuudha dura osoo wanta kana hin jalqabin dura. Egaan apdeet waan godheef open jedha. Egaa akkuma keessaniin wantoota haaraa teelegiraam nuuf fide keessaa inni jalqaba. Egaa yeroo nama tokko wajjin waliif barreessinu yookiin teelegiraamii fayyadamneetiin waliif barreessinu haala ittiin miseejii erginuuf jijjiirree erguu ni dandeenya jechuudha. Innis fakkeenyaaf yoo miseejii tokko barreessan isinitti agarsiisa. Egaa akkuma argitan nama kana wajjin miseejii yoo waliif barreessu yookiin yoon barreessu egaa wanta jedhee barreessuuf fedhe isaan asirratti nan barreessichuu fakkeenyaaf ammaan asirratti yaa barreessuufi egaa kana jedhee yoon barreesseef erga barreesseefii booda wanta asitti kan barreeffama barreessisan akkana sekondii 2 yoon gad qabu akkanatti as keessanaaf galchee jechuudha. Egaa feetan guutuu isaa akka guutuu dandeessanii yoo feetan walakkaa isaas gochuu dandeessan jechuudha. Egaa amman jecha xumuraa kana qofa irratti godheen ergasii gubbaa kanarratti tuqaa sadan kana tuqxan jechuudha. Egaa moobaayiliiwwan Infinix fi moobaayilii Samsung gurguddaa yoo ta'e jedhe iddoo kana biratti isiniif fida tuqaa sadan. Egaa tuqaa sadan kana akkuma tuqxaniin gubbaa kanarratti spoiler kan jedhu kan isa jalqaba irratti isiniif dhufu kana spoiler kan jedhu san si'a tokko yoo tuqxanii jettan akkuma argitan barreeffamni kun haala baay'ee nama ajaa'ibuun dhokatee jira jechuudha. Egaa erga isin ergitanii fi akkuma argitan barreeffama jalqabaa qofatu mul'ata. Ergasii kan duubaa sun dhokatee jira jechuudha. Egaa nama san bira akkamitti akka dhaqu isin agarsiisu. Egaa akkuma argitan nama san bara yoo dhaqus barreeffama jalqabaa qofatu mul'ata. Egaa barreeffamaan miseejaan ergeef kan akkamitti akka kan dubbisuu danda'u ammoo iddoo wanta dhokatee wanta barreeffama dhokatee kana si'a tokko yoo gartuqu haala kanaan banaaf jechuudha. Egaa namni kun profaayilii keenya keessa galseenu malee miseejii san dubbisuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun wantoota iccitii ta'an garaagaraa yookiin nama tokkoof dhimma ijoo tokko yoo namaaf ergitan haala kanaan osoo ergitanii waan baay'ee isin fayyadudha. Egaa teelegiraamiin appideetiiwwan bara 2022 keessa wanta kana isa wanta baay'ee ijoo ta'e wanta ajaa'ibaa tokko nuuf fidee jira jechuudha. Egaa tiippiin jalqabaa isa kana. Egaa gama lamaffaa yoo isin dabarsu egaa siitingiin lammaffaa ammoo gubbaa kana dhuftanii tuqaa sadan kana si'a tokko tuqatan jechuudha. Egaa wanti kun dursi ture xiqqoo fooyya'eetiin dhufee yeroo bara 2022 keessatti egaa tuqaa sadan sana akkuma tuqtaniin garbuutanii jala kanarratti people nearby kan jedhu kana si'a tokko tuqtan jechuudha. Egaa people nearby kan jedhu kana akkuma tuqtaniin namoota naannoo keessan irra ta'anii yookiin dhiheenya keessan irra jiraataniitiin teelegiraamii fayyadaman kan isiniif fide jechuudha. People nearby kana keessan egaa naannoo keessan teessaniitiin tarii nama online jiru yoo dhabdan nama naannoo keessan jiru wajjin yookiin nama tarii nama profaayilii isaan qabne ta'uu danda'a isa wajjin haasa'uu dandeessu nama naannoo keessan irra ta'u. Egaa ergasii lookeeshinii isin gaafataa bakka isin jirtan beekuu waan barbaadu ergasii turn on location gootanii lookeeshinii ni bantaniif jechuudha. Egaa akkuma bantaniitiin gama teelegiraamii deebitaniin akkuma argitan people nearby jedheetiniin chaatiiwwan isiniif fide jechuudha. Jala kanarratti ammoo groups nearby jedhee gruppiiwwan paablikii ta'anii naannoo keessanitti naannoo isin jirtanitti kiriit ta'an isiniif fide jechuudha. Egaa gruppii naannoo keessanii as keessa asirra laaltaniitiin join gochuu ni dandeessan jechuudha. Egaa gubbaa kanarratti akkuma argitan make myself visible kan jedhu kan yoo tuqxan isinis wanta kana itti dabalamuu dandeessan jechuun yookiin namoonni naannoo keessan jiran profaayilii keessan yookiin chaatii asiin isin argataniitiin isin wajjin waliif barreessuu danda'u jechuudha. Egaa mi'aama akkuma argitan haala baay'ee nama ajaa'ibuun
namoota piroofaayiliiwwan naannoo keenya jiran naannoo kiyya jiran naaf dee jira jechuudha. Egaa meetira fayyadamuudhaan kiiloomeetira fayyadamuudhaan naaf dee akkuma argitan naannoo chaatii 60 naaf fide. Kanneen keessaa nama natti tole as keessaa baaseen wajjin haasa'uu nan danda'a jechuudha. Namoonni kunniin namoota dhiheenya kiyya irra jiran jechuudha. Egaa iddoo kanatti piroofaayilii namoota hundaa fiduu baachuu danda'a. Namoota siitii kan ibsatan qofa jechuudha. Egaa haala baay'ee nama ajaa'ibuun iddoo kana seentanii nama waliin barsiisan jechuudha. Egaa tiippiin lammaffaan isa kana ture jechuudha. Egaa tiippiin yookiin apdeetiin inni sadaffaadha immoo egaa amma fakkeenyaaf nama wajjin osoo miseejii waliif barreessaa jirtan egaa namni sun akkuma miseejii isiniif ergeen tarii kana dura wanti kun teelegiraamii fi dhiifama Instagram, Facebook fa'aarra ture. Egaa teelegiraamiinis apdeetii bara 2022 keessa wanta kan fidee jira jechuudha. Egaa akkuma argitan miseejiin kun amma namni kun naaf barreessee jira. Egaa miseejii san si'a tokko yoo gad tuqu egaa akkuma argitan miseejii san si'a tokko yoo gad tuqu waan akkana naaf fidee jechuudha. Riipilaay kooppii jedhee fidee jechuudha. Kana dura egaa amma gubbaa kanarratti teelegiraamiin apdeetii 2022 keessatti wanta kan fidee jira jechuudha. Kana jechuun ri'aakshinii yoo feetan laayik gochuu dandeessan jechuudha. Egaa wanti kun kana dura hin turre apdeetii bara 2022 keessatti bifa haaraadhaan nuuf dhufee jira jechuudha. Egaa inni sadaffaan inni bira immoo ri'aakshinii wal qabate egaa wanta kana dura siitingii keessa seentaniitiin sirreessitan jechuudha. Egaa akkuma siitingii keessa seentaniin gad buutaniitiin iddoo chaat siitingii jedhu kana keessatti jechuudha. Chaat siitingii keessa akkuma seentaniin gad buutanii jala kanarratti iddoo kiik ri'aakshin kan jedhu kana isa keessa seentan jechuudha. Akkuma keessa seentaniin akkuma argitan ri'aakshinii feetan as keessa fayyadatan jechuudha. Mi'amma reed hiirtii kanarra yoo godhee jedhe egaa isa asirra godheen as keessaa baay'ee jechuudha. Isin waan feetan yeroo godhachuu dandeessanii ri'aakshinii hedduutu jira. Keering face, beaming, screaming face, star kan jedhu hedduutu jira. Amma reed hiirtii kana filadheen ergasii as keessaa baay'ataniin gara chaatii deebi. Egaa akkuma gara chaatii deebitaniin egaa siiting ri'aakshiniin amma kun kiik ri'aakshinii kun egaa akkuma argitan miseejii namni tokko isiniif barreesse si'a lama daftanii yoo gad tuqxan akkuma argitan ri'aakshinii mallattoo spiikarii isin feetan erga jechuudha. Egaa yoo feetan laayikii yoo feetan reed hiirtii kana erguu dandeessan jechuudha. Egaa waan siitiin keessan kan filadheef jechuudha. Egaa haala baay'ee nama ajaa'ibuun akkanatti yeroo lama tuqxanii irraa deebisuu dandeessan jechuudha. Egaa yeroo lama yoo tuqxan ni dhaqaaf jechuudha. Egaa siitiin kunis waan siitingii baay'ee nama ajaa'ibuudha. Egaa akka waan guddaa irraa argatan abdiin qaba. Hanga viidiyoo itti aanu walitti nagaatti naaf turaa isiniin jedha. Baay'ee.